gaafa sana ama boorishaadha afaan amaariffaan beennettanii isin dhageeytan kun gaafa jarri dhumaatiin jara gudaatii wayii jara rageesse wallaahi afaan amaaraa afaqqadaan illee taati malee caccabsaan illee taati malee waliin dhabuudhaan illee taati malee waan du'a jaraa gammaduudha wallaahi afaan amaarinyaan nan beeka waan du'a jaraa gammadu baga duutanii baga xaragamtanii qumcee dhumte nafxanyaa dhumte afaan amaaraa waan ammanaa wallahi waliin barbaade suphee cinqamee wanna hunda boolla hunda bu'ee barbaadadhee dhufee tiiktookii irratti na ibsadha maallaan jettee kana wallaale faarsuu hin danda'u malee baga duutanii baga dhumtanii wallahi afaan amaaraa sii kana haffate dhinqamu dhufa sanganama eegale amma galgalaatti irra taa'ee taran suphee walitti fide hirriba dhiisee guyyaa gaafasi yoo rafee ka'e baduu dandeessiga namaan gamtu wanni yookaan namarraa dhagaa wanni yookaan namarraa walitti qabatan kun hin baddi yoo rafanii ol ka'an hirriba dhiisee taran walitti qabee taran baga duutaniidha waan kana ammaa eegaleedhaan akka jedhi duudhaa ta'an immoo wallahi la akkanannaa galee jedhala kana shakkiin kunina walitti qabadheen ta'an du'a jaraa gammadu qumceen baga duute amaarri baga duute gammaduudhaaf afaan amaaraa nan rakkiftu gadi baatanii dubbachuu keessa illee neeguusiirraa waraabbachuudha ammuman mijeeffadhee ta'an du'a jaraa akka jari duutaan akka jaritti quufanii jiran akka jari hiriirratti wal waamaaran akka jari biyya keessaatti jiran murtii jari murteeffatanii jiran dhumatanii jira fedhatanii naallaan jette jedhe bar ummanni kun waa hijibbaa oromoo qabaachuu kitaaba afaan akka ijoolleen amaaraa afaan oromoon baranne godhani bar oromoo waggaa meeqa afaan amaaraatiin kutaa 5 immoo meeqalleerraa kaaseetu baratu jibbaa oromoo waan qabaniif akka ummanni hin baranne finfinnee keessa dhorkani bar ummata kana la ummanni kun duhuudha qaba xaragamuu qaba likkii galfamuu qaba dirooniin tigireerratti daladde jararratti dalaguura qabdi wallahi dhugaa rabbi ituu dirooniin 7 guyyaa takkatti baardaarii fi gondariin kana warra qumxaa kana ituu guyyaa 7 tokko dhukeerraa kaafte gadi bahee dawurii ufadhee suyuudii bu'ee ta'anii dabar dhugaa rabbi zikirii dhuma galchuu du'a ummata kana gammadeen itti gaafatama maallaan jettee dhugaa rabbi wallahi nama du'etti gammadanii gammaduu hin ta'u dhorkaa garuu wallahi kan jara kanaa gammadeen irraa gaafatama gammadee baga dhumtanii baga xaragamtanii hin haftanii ammallee xumuramuu qabdanii jedheeniin irraa gaafatama maallaan jettee du'a amaara dhumaatii jedhu dhuman wallahi gammadee gammachuu kiyya ibsadheen irraa gaafatama baga dhumtan jedheeni hin gubanne bar gaafanni oromoo ajjeesu geetaa godhani bar abiyyiin gaafanni oromoodhaan walafaan deebi'u nabiyyi jedhani bar gaafanni oromoodhaan walafaan deebi'u samiidhaa bu'e kun jedhani bar yeroo inni oromoodhaan walin bu'e samiidhaa gadi bu'e samiidhaa gadi hin buune ilma oromooti oromoo jallate jallaa oromoo keessaa dhalate akkasi fudhana nuti amma jallaa oromoo keessaa dhalate mataa jabaata waan oromoodhaa deebi'ee nu laaluu dideeti nurratti quufe amma nuuf deebi'eera kana booda isa kana qalansiisanii isa kana wanni godhanii sossobaniiti jaraa walafaan kaa'uudha wannafte sossobanii abbootiin gadaa warri jaarsoliin biyya keessa jirtan yeroo kana itti siqadha yeroo kana qaawwi banamtu yeroo kana waa uumamtu itti siqanii abiyyi wanni gochuudha si duuba jira ummanni hin sodaatin waan dhuftu hundaa wanni godhe jechuudhaan shafaa yeroon itti gammachuu ibsatan yeroo kanaati awwalitti bu'uu jara walloluu jara gadi baatanii isa nadirii baaftanu bar amaariniif abiyyi walafaan deebi'uun nazirii kaffaluu dabarsida nazirii dhugaa rabbi waan silaa namni irratti hojjetee walitti jara buusu irratti dalagee jara wali buusu ofii wali booni bar
ofiif quufanii amaarri itti bu'a dibar dhufanii quufaniiti akkana bar yeroo quufe namni hin maraata. Tigraay hin argine abdiillee hin argine Tigraay hin argine Tigraayin quufanii dadhabanii sareetti shugutiidhani bar amma saree miti Tigraay akka jidduudhaan gadaatti jiranii hin jiranu bar dhugaan noskina wallahi Tigraayin quufanii shugutii sareettiidhani bar guyyaa gaafa filannoo gaggeessan shugutii sareettiidhani naan sareen shugutiidhate hudduu annu garagalchee kana naanna'ee miidiyaa fuulduratti dargaggeessi Tigraayin qabdu meeshaa wanni uffata waraanaa uffate walirraan utaali garaa walirra ejjedhu wal bayi gabbu'i waan akkanaa ture bar dargaggoon Tigraayin qabdu inni kun hin dhaabbataa inni kun fiigaa bee gurmuurraa yaabee taraa yaabee gadi bu'a bar inni kun hin ciisa inni kun bulukeetti fuudhee cabsa bar wanni jarri hin addatin wanni jarri hin hojjetin hin jiru bar dhugaa rabbi abiyyi sodaachisuudha ayyeroon gaafa sana argu bajalattiin kun itti kaanaan abiyyi miti oromoo isa biyya keessaa buqqibtee keeniyaa galchaatti eegaa ture dhugaa rabbi salaamu alaikum wallahi amma dargaggoon Tigraay gaafa sana gurmuu walirra dhaabbatee walirraan darbee mataan bijilla'ee bulukeettii garaa walirratti qolee walirra cabsee ummanni gaafa sana burraaqu sareen gaafa sana musaddasa hidhatte shuguxii hidhatte addunyaarra hin jirtu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun gaafa nama quufse gaafa nama macheesse gaafa nama bahe eessaa nama teessisa gaafa nama bahe jedhe barraayyan eessaa nama teessisa gaafa nama bahe jara raasee quufanii abiyyiin afaan bu'an abiyyiin akka Itoophiyaatti yoo dhumneen jedhinaasin Itoophiyaa irraa namni dhume sabaaf sablammii 80 way jirti Itoophiyaan Beenishaangul Gumuztu jira Gambeellaa jira Oromoo jira Amaara jira Soomaaliyaa jirti Affaartu jirti sabaaf sablammii kanarraa walitti dhufeeti ammi dhume Tigraayin garuu miliyoona 5 taateeti amma kana dhukkee nyaatte bar dhugaa rabbi wallahi maallaan jetteedha Oromoon irraa hedduun sooshaal miidiyaa kanarra jirtu lola amma Tigraayin barana eegalame sana abiyyiin hin injifatamette nama farsantii 100 keessaa 100 itti amane jira farsantii 100 keessaa 100 abiyyiidha kan farsantii 5 hin kenniniif farsantii 1 kan hin kenniniif hin injifatti hin mo'atti jedhee warra dhugaa gadi bee dubbatee jira bar dhugaa rabbi amma taagootiin shakkiidha mataa gootiin maalan shakkee bu'uu deema yoo inni bu'e eenyu bakka bu'aa akka Oromoon bakka sana lamuu deebiten keenya qalbii kootti himee akka inni mo'atamu shakkii keessa seeneeraan gaafa inni gadi ba'ee ibsa baasu sana michi kun maal abdatee ibsatti baase gaafa isin tarkaanfii eegaltu maaliifin kana jedhe beetta gaafa jarri filannoo gaggeessite gaafa jarri meedaa kana keessatti ummanni uffata buburree irree buburreedha qulbi kun meedaa kana keessa ciisee bulukkeetta walirra kaa'ee dudda walitti akaayi walirraa dhutaali samii kanatti ol utaali wal keessa fiiganii biyyi harkatuma hin baana Itoophiyaatti jedhe bar murteeffatanii an gaafas yeroon kan arge ana biyyi sodaateedha waraana akkanaa qabu Oromoon duukan jirtu mo'atameera dhibbatti na qofaa miti hanga ustaazonni takka gadi ba'anii waan kana murtii irra kennan ga'e walumaan jirra walumaan turre ija keenyaan laalaa turre keessa dabarfatee ga'e barride kana hunda keessa dabarfatee dhufe kana hunda keessa dabarfatee
kana hunda keessa dabarfatee amma yoo wanaa ga'ee jira. Amma erga Tigireen maal taate jaarsummaadha jedheen. Jaarsummaa qabneeti dubbiidha dhumuu wanni haa ta'u jaarsummaa qabamennaa wanni haa ta'u jedhaniiti wanni ta'e Afrikaan qabdi. Ta'u malee dubbii keenti fixuun dandeessu malee qabaatii gannu dhiisaa hinduuna malee Afrikaanumti dubbii keenya fixuun danda'u malee eenyu malee addunyaatu dubbii keenya fixuu danda'a. Afrikaan dubbii keenya keessa hin galtu. Tigraay jaare bar dhiisaa jarana dhiisaa Afrikaan wata dhumu dhaala hin ta'u abadan jedhan amma lolatti eegale bar yeroo amma lolli eegalamee ituu wali shiddan meeshaa jarri qabdu dirooniin jalaa fixee jarri Amaara keessaan olti dirooniin jararraa jira barfattee dhattee Tigraay tumti bar dirooniin maala geera bar maal jedhan booddee yeroo deemaa dhaqu laala Afrikaanumti dubbii keenyaa fixu addeebi'anii sila addunyaa jedhan Afrikaanumti dubbii keenyaa fixu innaan Afrikaa fixe bar Abiyyitu injifatame moo jalatu injifatame kana walitti gaafii wal gaafnu qabnu bar jalatu injifatame du'uu qaba aangorraa ka'uu qaba mana hidhaa addunyaatti dhiyaachuu qaba jedhanii bar hamma inni kana argatinitti nagaan taanuu bar xayyib addunyaa nagaa taasifteetti Afrikaan hin finne eenyuun mo'atame jaran mo'atame dhugaa rabbii dhugaa walitti himaa jaran mo'atame amma taraan deemee gaafasi gana Amaarri Abiyyiin kana jala galanii Abiyyiin kana faarsanii yeroo ni Wallaggaa walitti bu'aatii dhoomina waraana bilisummaa Oromoo wajjin walitti bu'amnaan uummanni nagaan dhumus Abiyyiin geetummaa kennaniifi waaqummaa aangoo waaqummaa fuudhanii kennaniifi nama ajjeesii bar nama ajjeesiidha Oromoo ajjeesi jedhanii aangoo waaqummaa kennaniifi bar Abiyyiidha Amaarri aangoo waaqummaa muudanii waaqa ati samiidhaa gadi buute malee ati nama Oromoo keessaa dhufee miti ati waaqaa gadi buute malee saba onni dhiiga Oromummaa qabdu hin bar Oromummaa isaa maalirraa fuudhan ati waaqa biraa gadi buute Oromummaa isaa irraa kaasan bar waaqayyo biraa dhufte ati atummaa waaqayyo jedhe bar Oromoodhuma ajjeesiidha bar Oromoodhuma ajjeesuudhaaf aangoo waaqummaatti kennan bar aangoo waaqummaa ati Oromoo miti atummaa mataan kee waaqa fudhu aangoodhuma waaqummaa Oromoo ajjeesii malee jala galaniiti bar amma taraan deemtee jalatti addeebite gaa maali amma taraan amma maaltu nu walte taa'anii du'aa jari du'arii fidanii boo'an amma eegalanii bar ummata tuundu'in jire boobar gastii irratti ummata baalagee ummata tortoraa ummata leeboo icha isaan dhokfanne bar an ergasii Oromoo qomatu miidiyaa kanarra boosi jedhee Oromoo kana jibba beektan amma horro bal'aan jaraa ituunni makalaakiyaatti hin gadhiisin ituunni dirooniidhaan bakka tokko nahin gastii keessa ta'anii Abiyyi akkana nu godhe eeganii bar ummata baalagee ummata wata qotanii bar dhugaa rabbii wallahi Oromoo qofatu boo'an se'e bar miidiyaa kanarra ergasii inni miidiyaa rabbahee boo'u Oromoo qofa se'e bar dhugaa rabbii ergasii kana dur amma wallahi gurguddaan isaa miidiyaa banatee naan gastii keessa ol laqanii dubbachuu danda'an bar hammallee ne galle inqimmiidhamne bar isin inqimmiidaa jedheen bar ummanni sinqimmiida jennaan boo'u kun silaa eegalame maal abbaasaa taallata miidiyaa kanarra gaafa sana Oromoon laa'ibii waraabuu dhiifti immoo viidiyoo waraabuu dhiifna immoo gaafas eessa abbaa jaraa ta'u gaafa sana tu biyya obboleessi aaliin nafxanyoonni kun dirooniidhaan hudduun guggubamee gadhiifame eessa abbaa jaraa dhugulaata itu sinin kimi dana engada miidiyaa taayati poolisiin tolan kaamne olaantummaan seeraa funyaan qurquritti kabajama inaan bo'an bar wallahi Oromoon ummata sibiila ummata jayna ummata ija quba keenyaan hin deebine jechuun Oromoodha bar dhugaa rabbii ituu duutu ituu dirooniidhaan naamtuuti hin sodaannutti bar garaa hidhattee
wallahi itu ummata kanati mallan jette dironi dan egalamnan kurre media kanarra akati video galakki mun qabnu akati live fayda mun qabnu mallan jette duga rabbi mallan jette oromo jabdu wallahi oromo ummata sibili ummata mata jabatu ummata itudutu gadi bate ay jetti amma lenu tekkuma durati jiret oromo duga rabbi wallahi ummannikun bar faannon etun ajjefamin faanno majariti dadatan kun faanno ammattin dadatan kana faanno nakana goda kana faanno kuma kura sadi guyya sadi kesatti kuma kura sadi hidi bar abiyi kun matansa faanno kuma kura sadi duga rabbi tu qayroti kuma kura sadi miti kuma lama sadi guyya sadi kesatti qabeen ruwande in kannat warka qayroni tu qayrotay in kannatu meeshaa baqa baannaa wallahi qeeroo kuma kudha sadi torban tokko miti kudha fure rakkatti qabeenidhu maallaan jette garuu faannoo qoshaasha faannoo ummata waslaattaa ummata afaaniin iyyu kana toluma rasaasa baatee deemu guyyaa sadi keessatti nama kuma kudha sadi dhukkee kaaya afaan mana hidhattani bar booddee dura bu'aa jira ituunni mana sharaa wayii keessa taa'ee misaa wayii shaayee nyaatu mana hadhayyeetti wayitti ol galee bar sanamni ofirraa wallaalchisee hoteela dhiiseeti mana waa nyaata bar nyaata nyaatu qoome dura bu'aan faannoodha amma nisiidhaa jira bar amma duuti kun amma inni jarri iyyaara waa biraati miti dura bu'aa faannoo gadi nuuri isaadha namichi akka jawaar qeeroo ajaju inni kan jaraa suni faannoo ajaja maalitti qaba inni qofti qabba'uun kudha sadi guyyaa sadi keessatti hidhaatti ol galchi bar guyyaa sadi keessatti kuma kudha sadi safara keessa fiisanii udduu keessa dhiitanii lolli silaa bar silaa wonna akkanaa yeroo ni fayyadame faannoon silaa baraatti baqatennaan jarri mooti mandara keessa fiiganiiti zimbal maal bey wannidha makalaakiyaa wannidha qawwee gurmuura kaatee tuun fiigu makalaakiyaan duubbee kana ludduu keessa dhiite mana hidhaatti kuma kudha sadi wayyaa garafamte bar faannoon namni kun nama guyyaa sadi keessatti faannoo dimmuudhe bar kuma kudha sadi wayyaa hidhaatti guure bar abiyyi kun amaara nama danuu ajjeese mootummaa naannoo amaaraa abiyyi mataa isaatu ajjeese walit jara buusee ajjeesise bar jeneraala jara namicha beekamaa tokko kan jedhe suuraa isaa fayyadamtu maqaan isaa maal jeneraal maayilee tokko wayii jira boo kan inni ajjeese wayii dildila jalatti kan mataa keessa dhahamee ajjeefame wayii jira bar yeroo ambaachoo maa jenna abbaachoo jen mootummaa naannoo mara takka jira kan du'e wayii jaratu wal ajjeesise jarayyuu wal ajjeesiseeti mootummaa naannoo amaaraa ajjeesisee ka'eeti asaaminoo seggaye maallaan jettee akka inni mootummaa naannoo amaaraa ajjeesu kan godhe mataansaa abiyyi erga inni immoo isa ajjeese kan asaaminoo seggaye ajjeese abiyyi dhabar lama dhabani bar mootummaa naannoo amaaraan dhaban asaaminoo seggayen dhaban bar nama gurguddaa bar jedhe kun warri du'e kun warra gurguddaa dhume bar warra gurguddaa silaa jarii jala deemtuun nama waraana hoogganuu danda'u asaaminoo seggayedha namichi qofa isaa dhiibbatee waraana akka adda bilisummaa Oromoo kana ijaarratee gabbayee walloo radhaadate bar ambaachonis bakka ta'e waltajjii waa irratti walloo kanatti dhaadate ambaachoo namichi du'e sun duuti jara wal afaan jala kaa'eeti ajjeesisee mootummaa naannoo amaaraa jaratu wal ajjeese inni immoo irra dhaqeeti asaaminoo saggaye ajjeese bar isatu itti ergee ajjeese amaarri reefuu jaraa ifa dubbiin erga mootummaa naannoo amaaraa dhabne asaaminoo saggaye maaliif dhabne jaraa du'e keeti bar hin deebi'anu galaafateera bar amma namni jari qaban Biraanuu Naggaati
namitti abini jajjabaa ma jari biyya keessa qabna jedhanu jara funyaan kana rukutannaan funyaan rukutataninnaan achuma hidhabuun funyaan rukutannaan warri kun akka waan shabkii keessatti shabbakamanii jiranuti silaa waa godhuu danda'u nama hidhatee jiru akka jaalmaarroo kanatti hidhatee bosona jiru bosona keessa badee jirutu mootummaa daffara malee qaamni biyya keessa taa'u mootummaa wataa gochuu danda'u mootummaan illee amma kana irraa soraatu amma kana dhugaa rabbi abiyyiin wallahi daffaari nama tooftaa sibbaasee si ajjeesu nama siyaasa kanaan adda duree nama Oromoo keessaa bahee miti akka Itoophiyaa sana keessatti yeroo si ajjeesuudha deemu nama siyaasa hin beekamne nama ajjeesu jaba dhugaa rabbi suutatti suutuma jedheeti qimbil goy lafa sigaa suutumatti asaaminoo siggees waan inni ta'e beeka ambaachoo mootummichi naannoo Amaaraas waan inni ta'e beeka Amaarri guyyaa gaafa asaaminoo siggee du'u Abiyyi maqaa oonagummaa fudhate bar maqaa oonagummaa oonag jechuu maqaa oonag jedhu gaafa kennaniif gaafa asaaminoo siggee du'u amma ganaa kanaaf ta'e duunaan oonagummaa irraa waan jedhe kennanuuf maqaa addaa baasuuf ta'an amma maqaa addaa duraan oonagummaa kennaniif yamma sana deebi'anii oonagummaan kennanu duraan kennaniif aangoo oonagummaa kennaniif bar yeroo inni Oromoo ajjeesu geetaa ture yeroo inni Oromoodhaan wal lolu bar geetaa nabiyyi ture yeroo inni immoo jara ajjeesu oonagi odagiin ta'e geetaa ta'e maqaatti baaftanis baasuu baatanis jidduu kana Oromoo taa'iti eeggatu maalaan jettee ummanni kun aangoo jaallatanii ituu akka jaraatii jara malee aangoodhaan deemuu hin danda'u Itoophiyaadhaan namni deemu abadan siyaasa biyyattiitiin namni dura bu'aa ta'ee deemu jara malee Oromoo haa ta'u Tigiree haa ta'u deemuun hin fedhu ummanni kun yoo ofiin deemaniidhaan alatti Abiyyi immoo nama aangoo isaatti dhufu Oromoon dhiifteetti bar Oromoon dubbataa jirtu waa'ee aangoo isaa dubbataatti dhiifteetti Oromoon barteetti akka inni aangoo isaatti buuna inni faccifatu akka inni lafa dhidhiitu barteetti Oromoon hin argine inni illee beeka bar guyyaa Oromiyaa kana keessaa waa'een aangoo dubbatamte renjera uffatee baallayyoo baarmeexaa kaateeti gadi ba'ee ija baasee ibsa kenna bar bareeda bar hin beeka Oromoon barteetti ofirra Oromoon kanan beetti dhibbatti amma kan hin barin amaanatuun barre amma jarris arguudhaan ta'anii maallaan jettee kursii isaatti deemaaran maqaa aangoo isaa haasaaran du'uu qaba jenni bar bira dabarfatanii aangoo alakkisuu minaan mimmiti du'uudha qabaa jenni bar dibira darbanii ituu abuudhaan rakkoon koo barre ituu aduun kun Abiyyi biratti waan addaati waan addaa sakanaaf jidduu kana waan uumamuu taa'u ta'aatiin alaala waan addaatti uumamuu ta'a Oromoo baga barte waa'ee kursii isaan dubbatin amma kana booda waa'ee kursii isaan dubbannu waa'ee kursii keetiin dubbannu waan Oromoodhaa hojjedhu waan Oromoo gaafii Oromoo deebisi suusii aangoo keetti dhufuudhaan qabnu akkuma dheengadda kana bar dheengadda jecha lama tuumoo jecha sadi tuumoo ittiin Oromoo gammachiise bar jecha lama tuumoo jecha sadi tuudhaan mee waanuma akkana yeroo waltajjii wayii irratti dabaree wayii as dhutte waan Oromoo gammachiiftu qulfitti Oromoo tuqanii gammachiisan kana tuttuqi Oromoo waan xiqqoo gammada ummanni aangottis bu'aan jiru jara quufe Amaarri ummata wuskii dhugu ummata machaa'aadha yeroo hiriira ba'an dhuganii ba'anii ummanni machaa'e kun yeroo gadi ba'an waa'ee kursiisa abaarsa Abiyyi malee fuudhanii abaarsa darbachuu malee waan tokko quban qaban machaa'anii yeroo hiriirri xumuramee kanaan galgala jari mana galan manatti eegalama yaa immodde manatti eegalama Oromoon ummata nagaadha wuskii dhuddeen baatu
qeerroo musqii sin dhudhu gaafa dubbiin jabaate gadi baateetu baddaa hundaa hojjettee ollee biti qeerroo dubbii beetti bara ummanni kun baalageedha dhuganii baanii machaanii galgala yeroo jarii galan makkalaakiyaan ituu jarii mana hin gahin karaatti eegala xallaasaa hiitamu dhaqanii mana dhaabaa gaanii obbari bar faannoon kumni kosa diidame kun bar machaasirame machaa'ee safara keessattuu fiigu waan manatti makkalaakiyaan akkaatti qabeetan dakkisee deemu waan inni haadhaaf abbaa bira keessaa seenii harki fayyaduu yoo laqan mana keessa nyaanni hin jiru manidha mana hidhaati bishaan hin jiru alaa olitti kennama utaaleen dhugaa utaaleen nyaadhaan hin jirtu bar horiin akka hoolaatti harkifama yaqani bar akkanatti machaa'eetu safara keessa fiigu oromoo machii kanaas hin qabdu yoollee waa biraa dadhabde fiiddee harkaa baati dhugaa rabbi oromoodhuma qabanii dhuunu dubbii ulfaattuudha nama gurguddaa yoo ta'e malee qeerroo qabanii dhuun hin ulfaata bar inni eesiti yoollee waa biraa dadhabde inni eesiti fiidee dhukachuu beetti fiiguu dandeessi faannoon machaa'ee safara keessa deema bar sama makkalaakiyaan uffata burree uffatee kilaash fannifatee cinaa deemu kilaashiin arguu iji isaa uffata burree argu makkalaakiyaa ta'uu argu hanganni harka qabee harkisee wanni godhee geessee mana hidhaatiin keenya mana hidhaa keessatti obbala booddee yeroo machiin irraa galu wal arganeechi keessatti akkana guurame dhumani akkana guuree fixe abiyyiin amma jidduu kana du'aa'ii kadhadhaa akka jarri kun gadi ba'anii iyyanu an iyyuu jira nama barbaadaa bar an iyyuu jira ituun iyyini nageenya bu'uun jedhina nagaan hin bu'u akkanatti ummanni kun gadi ba'anii iyyanu gadi ba'anii abiyyiin isaa arrabsanu abiyyiinis habuu aangoo irraa isaa du'a haa jedhan yoo jarra akka jedhan dallanuu danda'a miira keessaa galchanu abiyyiin miira hamaa keessaa galchan arrabsanii dhukkee irraa kaasanii waan fedhan jedhanii miira keessaa galchan hiriira irratti ba'anii hiriira irratti ba'anii waan fedhan suuraa isaa hojjechiisanii yoo fedhan haa ciran miira keessa galuu barbaanna abiyyi iddoo kana miira keessa galuu haga miira keessa galee haga soddummaa irraanfachuu soddummaan maalee jara soddaa isaa achi keessaa yoo danda'amte jara soddaa keetii gara Finfinneetti achi lafa oromoo irraa fagoo wayii manuma dulloomtuu wayii manuma namni wayii keessaa duute wayii Finfinnee kana keessaa yoo jiraatte abbaa zinnaashii faadha zinnaash fuudhee achi keessa kaa'iti kan warra kaanii akka ta'e ta'u balaan diroonii akka jiran dhoofne yoo soddummaadhaa sitti ulfaatte jara achi keessaa baasi manuma namni wayii keessaa duute wayii Finfinnee keessaa barbaada adaanechi walii galaati adaanechi walii galaati waan akkanaa hojjedha manuma namni keessaa duute wayii wanni godha geessa kaa geessaati haadha zinnaashii abbaa zinnaash soddaan kana achi firee akkana durbishee akkana durbiin akkana hin barbaachisu balaan dhufti taanaan jarri qumceen hojiin abaabatanu keessootti jedhe qumceedha warra soddaa keetii qofa warra keessootti firooma zinnaash cucuuqoo haadhaaf abbaa obboleessa jiraa qofa sanuuyyuu immoo qee oromootti hin butinaati shabkii wayii kaa'aati dirii wayii kaa'aati geessaati achi keessa kaa'a qee oromootti siquun qabanii keessan qulqullooftu jarri keessan qulqullooftu qee oromoorraa addaa waa kaa'aati achi keessa kaa'a nyaata jara akkuma mana hidhaatti jarri gadi hin bahin manuma keessatti keessaa fi qallaba acha ta'anii jirri akkanaa godhanii muummicha ministeera jidduu kana waan babbareedduu sirraa eeganna akkuma dheengadda kanatti waan gaarii goote sana jidduu kana waan babbareedduu waan amaara ajjeessu amma nuti sigala aangoo jabaa wayii kennuu deemna akkuma jarri aangoo geetummaa sii kennan nuti immoo geetaa siin kenninu jara ajjeessu mirga guutuu sii kenna amma labsii akkuma jarri geetummaa sii kennan nu immoo aangoo geetummaa sii hin jennu makkalakiyaatti ergiiti jara kana ajjeessi ba eeyyamaani bar eeyyama wallahi gadi bahee gaafa sana ilillee gadhiisee tanan gammachuu kiyyeebsadha
gaafa amaarri amma kana quufaaru kun du'uu eegalan du'a namaa gammaduun hin ta'u kan jedhaan moo nan gammada wallaahi du'uu qaban erga abiyyi aangoo fudhatee du'a hamaan duune jirri du'a hamaan duune du'uu qabu amma ganaa du'uu qabu xaragamuu lafarra akkana jara keenya wanni hin qabnu naasuu qabnu jira bar oromoonu beekadho ber amaara nahum wallahi rabbina naasin isa makalaakiyaan ciibsee billaa doomaadhaan gorra utuun argeenna ufee maallaan jettee dhugaa rabbi akka feetan goraa jeetuun irraa garagalaachi waan wal baaftanitti wal baasaa boojiraatuman irraa garagalaachi sintu quba wali kaa'ee waan baaftanitti wal baasaa jeetuun irraa deema sanni billaa doomaa irra kaa'ee irra deddeebisee qish muruu dinnaan irra deebisee keessa deebisee ol deebisee kana deebisuu kana ituun argee naasuun qabuufi bar dhugaa rabbii sila walitti quba keessanii waan baaftanitti wal baasaa jeetuun irraa deebi'a rabbi siya balleessu rabbi dhabama siya godhu kanaafu abiyyiin jidduu kana oromoo keessumatti waan jennaani dhugaa rabbi yoollee waa biraata dhabdan jara kana fuulduratti suuraa isaa gadi hin deebisina waa ta'an miti suuraa gad deebisuun silas bu'aan qabu miti yeroo jarri abiyyiin akkana gad deebisanii abiyyiin raawwanni ta'an kana isin immoo akka oromootti dhaabbadhaa laala akka oromootti dhaabbadha jarri waa fedhan godhanu amma jidduu kana jarri aarira jiran waadanuu jalaa badde waadanuu jalaa badee waadanootu oromoo deebuu deema jara jalaa immoo waadanuu baduudha deema kanaaf hin iyyuu gurra quba kaatanii iyyuu suuraa bii gad deebisu biyya keessaa hiriira hin bahu biyya faranjiitti hiriira hin bahu kanaan immoo milkaa'anuu qulfiin galaatu magaalaa deemti akka oromootti immoo suuraa isaa gadi hin deebisina yeroo kanatti yoo isii danda'ame gaarii jirtan amma waa qoraan jirtan sillaalaan ture gaarii jirtu amma nagaa jirtan akkuma kanaan itti dhufaa xiqqoosi jidduu kana yoo isin profaayilii isaa rakkaatanii hin deemin maallaan jettee yoo isin profaayilii isaa rakkaatanii hin deemin maallaan jettee rifeensa araba kiyyaraa buqqiftan akka jarritti walii galanii jiran akka jarri biyya keessaatti qophaa'an warri biyya keessa jiran takka quba qaban attaa warri makalaakiyaa keessa jiru warri poolisii oromiyaa waan biyya keessaa taa'aru warra quba qabantu jiran waan akka mootummaa federaalaa akka irratti hojjetamaaru waan jarri akka kililiitti godhaaran waan jarri shiraaran baraniiru mootummaan mataan isaanii beeka waan jarri deemaaranuuf waan gaariin waa dhageessisu gurra keenya akka goonee teenya amma jidduu kana maaltu ta'e innumanii duroonii dha'e jetta nama 70 du'e jetta 90 moo 100 nama bakka tokkotti dhumanii laa 300 gaaniiru ilaa kana qofa qorachuu kana qofa teenye dhaggeeffanna alhamdulillahi ibsachuu gammachuu du'a namaan gammadanii kan jaraammoo gadi baanee ilillee ibsanna jaraanu dhageessu maqaa jaraa dhumne baga duutanii baga dhumtanii dhumuun keessan nu gammachiiseera baga dhumtanii gadi baanee gammachuu keenya ibsanna wallaahi dhugaa rabbi akkana maaliif ka isin jira beektanii amaarri waggaa meeqa aangoo kana bulchan Itoophiyaa jarri gaafa abiyyi walitti bu'an waahii kursii abiyyi malen haasa'an waahii abiyyi aangorraa haka'uu hadu'uu isaa malee waa biraan haasa'an abiyyi immoo nama hadu'uu aangorraa habu'uu waa isaa dubbate anga rabbiin biraa dhufnaan guyyaan isaa keenyaan du'e malee namni hadu'uu aangorraa haka'uu waan isaa haasa'e murtiin nama waan kana haasa'e du'a murtiin nama waan kana haasa'e azaamino siggaye waan kana haasa'e indu'e najjeesi dhage
makalaakeetti ergee jese bar ammaachoon wanniidha dubbii dubbatu keessatti waan amaara wanni jiru kana haasa'e amaara ol kaasu oromoo wanni ta'u ummata walloodha akkatti wanni godhu waan akkanaa haasa'e aangoora taa'een turre ni du'e innis kute fuula rabbi tullee oromoo dhiifaman godhiniif tu oromoo dhiifaman gaafatin addunyaarraa baafate amma jarri kunis hafteen amma hafte kun warri haftee minilik warri sirna wanniitiin deemnettu kuni